Hello everybody, how you guys doing? All my students from around the world, I believe everybody's doing so much amazing. Well, I am doing so great. Everything is going on the right track. Everything is under my thumb. I'm on cloud 9. Everything is excellent. So welcome to Afaan Oromoo Academy. Baga nagaan gara channel Afaan Oromoo Academy tti nagaan dhuftan. Namoonni channel kana faaraa teetan please channel kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan nuuf dhaqqabsiisa. Arragaa yaada lamaan kanarratti deeply tokkoon isaanii kan wal wajjin laallu ta'a jechuudha. Yaadni lamaan kun tokko sa'atii dheeraa dubbisuu fi inni lammataa ammoo sa'atii muraasa dubbisanii qabxii high score yookaan ammoo qabxii olaanaa akkamitti fiduun danda'ama kan jedhu wal wajjin laallaa jechuudha. Yeroo baay'ee yoo isin mudateera ta'e yookaan ammoo yoo argitanii raattan barattoonni tokko sa'atii dheeraa dubbisanii qabxiin isaan dhumarra fidan riizaaltiin isaanii bu'aan isaanii akka malee kan nama jibbisiisuu fi qabxii gadi bu'aa ta'e yeroo isaan fidan argitanii tan ta'uu danda'a. Akkasumas ammoo barattoonni tokko jiru sa'atii muraasa dubbisanii qabxiin isaan fidan ammoo qabxii namatti toluu fi qabxii bareedaa qabxii high score ta'e yeroo isaan fidan argitanii tan ta'uu danda'a. Wanti kun isinis mudateera ta'uu danda'a. Yeroo tokko faayinaaliif yookaan ammoo qormaata wayitiif of qopheessitanii halkan dubbisaa bultanii sirriitti sa'atii dheeraa kennitanii wanti isin dubbisaa bultan, wanti isin dubbistan yeroo riizaaltii keessan boodarra qorumsa san qoramtanii yoo isin ilaaltan qabxiin keessan isin jibbisiise yookaan ammoo akka malee isin dadhabsiise kan isin gaddisiise jiraachuu danda'a. Kanaafuu haala kamiin yoo dubbisne qabxii olaanaa fiduu kan dandeenyu. Sa'atii dheeraa yoo dubbisne moo sa'atii muraasa yoo dubbisne kan jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee gola keessatti barattoonni tokko yeroo isaan dubbatan dhageessanii tan ta'uu danda'a. Barataa cimaan ta'uun kan danda'amu yoo sa'atii dheeraa dubbisan qofaa jedhanii dubbatu. Kun ammoo sobaa jechuudha. Barataa cimaa yookaan ammoo qabxii hayii galmeessuun kan irratti hundaa'u sa'atii dheeraa yookaan ammoo sa'atii muraasa dubbisuu qofa utuu hin taane wanta sarratti xiyyeeffannoo kennitee dubbisaa ta'a kan jedhu irrattidha kan xiyyeeffatu malee sa'atii dheeraa dubbisteef qabxii gaarii fiduu hin dandeessu, sa'atii muraasa dubbisteefis qabxii gaarii fiduu hin dandeessu, akkasumas immoo sa'atii muraasa dubbisteef qabxii gadhee fiduu hin dandeessu jechuudha. Qabxii gad bu'aa fiduu hin dandeettu. Wanti irratti hundaa'u yeroo dubbistu fakkeenyaaf namni sa'atii 2 ta'e tokko, namni sa'atii 2 kitaaba qabatee ta'e tokko sa'atii 2 hunda dhugumaan yaadaa fi sammuu isaa kitaabaa kennee ta'eera moo yookaan ammoo daqiiqaa 30 qofa yaadaa fi sammuu isaa kitaabaaf kennee sa'atii 1 walakkaa ammoo yaada biraa yaadaa dubbisaa ture kan jedhu irrattidha kan hundaa'u wantichi. Yoo sa'atii 2 hunda kitaabicha sanaaf kennee yaada ofii utuu iddoo biraa hin qoqqoodin kitaabicha qofa irratti kuritii kennee yookaan ammoo yaada ofii san focus godhee yoo kitaaba qofa irratti dubbisee raate moo qabxii olaanaa carraan inni fidu guddaadha. Garuu wanta biraa yaada garaagaraa yaada yoo dubbisee raate qabxiin inni fidu akka malee gadi bu'aadha. Kanaaf wanta kana lama irratti kan nuti dubbannu akkuma isiniin jedhe kan hundaa'us wanti kun eenyutu xiyyeeffatee dubbisaa ture akkasumas ammoo eenyutu atuun xiyyeeffatiin sa'atii dheeraa ta'aa ture kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu wanti kun. Kanaafuu barattoonni baay'een wanti isaan sa'atii dheeraa dubbiseera sa'atii dheeraa ta'aa ture jedhanii garuu qabxiin isaan fidan gadi bu'aa wanti inni ta'uuf kanaaf jechuudha. Barattoonni tokko immoo an sa'atii 1 qofa dubbise, daqiiqaa 30 qofa dubbise jedhanii qabxiin isaan fidan ammoo hayi wanti inni ta'uuf kanaaf jechuudha. Isaan sa'atii dubbisan san wanta biraa ijjumaa sirumaan yaadanii jechuudha. Kallattumaan wanta dubbisuu jiran sanii fi wanta amma harkaa qaban san qofa irratti yaaddi isaanii. Kanaafuu namni tokko yaadaan iddoo biraa jiraate kitaabaan ijaan kitaaba laaluun ammoo homaa bu'aa hin qabu sa'aatiin taphachuu jechuudha. Kanaaf sa'atii muraasa yeroo baay'ee sa'atii dheeraa dubbisuun dadhabbiidha malee bu'aan qabu jedhee tanan yaada barattoota baay'eef jechuudha. Barattoota hundaaf miti, barattoota baay'eef. Kanaafuu akkamitti sa'atii muraasa dubbisanii qabxii olaanaa fiduun danda'ama kan jedhu tokkoon isaanii step by step isinitti hima. Kanaafuu sa'atii muraasa yeroo dubbistan yaadaa fi sammuu keessan hunda wanta biraa yaaduu hin taane wanta dubbisuu jirtan san qofa irratti yaadaa fi sammuu keessan focus gootanii wanta san qofa yaaduun akkasin dubbistan isin yaadachiisa yookaan ammoo isin barbaada jechuudha. Akkasii wanta san gootanii dubbistan. Inni jalqabaa sa'atii muraasa yeroo dubbistan wanti isin gochuu qabdanii iddoo dubbisaa bareedaa fi mijataa filachuudha. Iddoo dubbisaa bareedaa fi mijataa filachuu. Kana jechuun koo maalidha? Barattoonni tokko
Laayibireeriin dubbisuun natti tolaa jechuu danda'u. Barattoonni tokko tokko laayibireerii dubbisuun anatti mijatu. Ana kan natti tolu manatti jechuu danda'u. Barattoonni tokko tokko immoo manattis laayibireeriittis natti hin tolu. Waan paarkii wayii keessatti yoo dubbise natti tolaa jechuu danda'u. Kun ammoo iddoon isinitti bareedu kam? Iddoon isin akkasin wanta sanaaf yaada keessa hunda kennitanii akkasin dubbistan iddoon isin taasisu kam kan jedhu riisarchi godhaatii yookaan ammoo filadhaatii iddoon isin dubbistan sun kam akka ta'e addaan baafadhaatii iddoo dubbisaaf isinii mijatu san addaan baafadhaa iddoo sanatti dubbisaa. Yoo iddoo sanatti dubbistan wanti isin jeequ waan hin jirreef wanta ofii filattan waan ta'eefi wanti isin jeequs waan hin jirreefi yaadaaf sammuu keessan wanta dubbistan saniif kennitanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Inni lammataa yeroo dubbisaa mijataa yookaan ammoo bareedaa filachuu. Namoonni tokko tokko akkas jedhu halkan dubbisaa yoo halkan dubbisu natti bareedaa kun ammoo halkan hin danda'u guyyaa dubbisu natti tola jechuu danda'a. Akkuma sammuuf yaada namaa namnis garagara ta'e wanti namni yaadus garagara. Isin ammoo keessan addaan baafadhaa. Yeroo dubbisaa mijataan koo isa kamii? Yeroo kam natti tola? Halkan immoo guyyaa kan jedhu addaan baafadhaa. Yeroo baay'ee ama saayinsiinis kan deeggaru halkanii jechuun ni jedhama. Saayinsiinis akkas jedha. Halkan barataan tokko rafee yeroo hirriibaa ka'u sammuun isaa wanta guyyaa dadhabaa oole yookaan ammoo yaadaa oole sarraa refresh ta'e wanta ka'uu fi carraan wanta dubbise san qabachuu bal'aadha jedha. Garuu isin wanti isin beekuu qabdan barataan tokko jira sa'atii halkan dubbisuun kan itti tolu tokko ammoo guyyaa yaadaaf wanta sammuusaa wanta sanaaf kennee yeroo inni guyyaa dubbisu guyyuma sanuu kan isaaf galu jira jechuudha. Kanaafuu yeroo dubbisaa mijataa fi bareedaa yeroo kamti naaf tola? Guyyaa halkan kan jedhus addaan baafadhaatii filadhaa. Kanaaf yoo isa kana addaan baastanii filtan akkuma isiniin jalqaba jedhe wanti isin jeequ waan hin jirreefi saatii fi yaada keessan wanta dubbisuu jirtan san qofarratti akkasin sa'atii keessan yeroo keessan balleessitan isin taasisaa jechuudha. Yeroo dubbisaa keessan filachuun fakkeenyaaf barataan halkan hirriibaa ka'ee dubbisu tokko yeroo san wanti dubbatu yookaan ammoo sagalee wayii wanta dhage waan hin qabnee fi wanti isa jeequs waan hin jirreefi kallattumaan yaada ofii hunda kitaabicha sanaaf kennee carraan dubbisuu ol kaadha. Inni sadaffaan ammoo bilbila ofirraa fageessaa. Barataan baay'een kan gochuu dadhabdan wanta hunda taasistanii isa kanaa jechuudha. Bilbila ofirraa fageessuun yeroo baay'ee barataa baay'eetti bakka wanta akka malee dadhabaa ta'ee fi wanta dadhabsiisaa ta'ee fi wanta nama jibbisiisu ta'eetti mul'ata. Bilbila ofirraa fageessuun maaliif fayyada? Bilbila yeroo isin of bira qabachuu qabdan yeroo viidiyoon dubbistan qofa. Viidiyoon yeroo dubbistan qofa malee yeroo ofii keessanii dubbistan bilbila ofirraa fageessaa. Sababni isaa sa'atii keessan akkasin wanta dubbisuu jirtan san irratti yaada keessan sammuu keessan fokas gootanii akkasin dubbisne isin taasisa. Sababni isaa isiniif bilbilamaa tekstii wayii isiniif ergama. Tekstii kana deebistuu akkasumas ammoo bilbila san nama jalaa kaastuu. Kanaafuu yaada keessan waan isin jalaa hatuu fi bilbilicha san ofirraa fageessaa. Yeroo dubbistan kamiyyuu bilbila keessan yookiin cufaa ofirraa fageessaa yookaan ammoo of biraan kaayina. Iddoo dubbistan sanirraa fageessaatii iddoo biraa kaa'a. Yeroo kana akkasin wanta dubbisuu jirtan san qofa irratti yaadni keessan utuu iddoo biraatti hin hatamin akkas wanta sarara fokas gootanii dubbistan isin taasisa. Inni afuraffaan yeroo dadhabnuu fi yeroo nu jibbisiisu boqonnaa fudhachuudha. Barattoonni baay'een kanaaf sa'aatii dheeraa yeroo isaan jibbisiisus yeroo isaan dadhabsiisus boqonnaa fudhatanii sammuu dadhabaa sanaan sa'aatii dheeraa kitaaba laaluu jechuudha. Inni kun ammoo dadhabbii qofa sa'aatii gubuudha. Kanaafuu yeroo isin dadhabsiisuu fi yeroo dubbisuun isin jibbisiisu boqonnaa fudhadhaa yookaan hirriiba ta'uu danda'a. Shaayii wanta garaagaraa dhuguu ta'uu danda'a. Yeroo isin dadhabsiisu sa'aatii keessan kitaaba qabattanii tee'aan oolina. Wanta akka isin gara enerjii haaraatti deebitan isin taasisu taasisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo dadhabdanii fi yeroo dubbisuun isin jibbisiisu boqonnaa fudhachaa dubbisaa yookaan ammoo boqonnaa fudhadhaatii sammuu keessan refresh godhaatii itti deebi'aa malee sa'aatii dheeraa sammuu keessan dadhabeeruun dubbisuun bu'aan isaa riizaaltiin isaa zeeroodha jechuudha. Kanaafuu sa'aatiin muraasa dubbisaa yeroo isin jibbisiisu dhiisaa boqonnaa fudhachaa itti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa wanta jaalatan tolchaa yookaan ammoo of badhaasa. Barattoonni baay'een tokko dubbisuuni akka wanta yookaan dirqama dubbisuu jechuun akka wanta dirqama tokko ta'etti fudhatanii sun dirqamaa miti. Isin wanti isin gootanii yaaduu qabdan dubbisuu wanta kan dubbisuuf jireenya koo gara duraatiif
akkasumas immoo bu'uura wanta ta'e ka'uuf yookaan ammoo jireenya fooyyaa jiraadhuufan dubbisaa jedha yaada malee dubbisuun dirqama jettanii sammuu keessanii hin amansiisina. Sababni isaa wanta jaalattan tolchaa wanta hin jedhee fi fakkeenyaaf barattoonni muuvii yeroo tokko tokko ilaaluu jaalattan guyyaa dilbataa yookaan ammoo sanbata xiqqaa ta'uu danda'a. Guyyaa akkasii of badhaasaa yookaan ammoo yoo sirriitti utuu yaada keetti iddoo biraa hin agarsiisin yoo boqonnaa kana fixxe yookaan ammoo yoo kitaaba kana fixxe muuvii akkasii si badhaasa jedhaati yoo wanta san xumurtan guyyaa gaafa sanii yeroo hunda don ta'e torbaanii gizee tokko yookaan ammoo torbaanii gizee lamallee yoo ta'e of badhaasaa wanta jaalattan san tolcha. Yoo wantoota isteeppota an amma isinitti hime kana tolchitan dhuguma sa'aatii muraasa dubbisaa barataa qabxii haayiskoorii fidu taatu jechuudha. Kanaan ala ammoo yoo wanta amma isinitti hime kana hin taasisin utuu hin taasisin sa'aatii dheeraa dubbisaa ooltanii bultanii qabxii gaarii fiduun hin danda'amu. Kanaafuu till I see you next time. One love and peace. Yoo chaanala kana subscribe gochuu hin dagatinaa.